Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata Ebila 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo Ebila 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaatii qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Sagantaa keenya kan jalqabnu oduudhaanii oduu warraamoo kan nutti himtu Tuujubee jaallannee gammadaatii dhiifama gara sittin isin dabarsa. Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Konkolaataan 74 kanneen gargaarsa dhala namaa fe'an Samaraa irraa ka'uudhaan gama Abaalaan gara Maqaleetti imalaa jiran ta'uu mootummaan Itoophiyaa har'a labsee jira. Isaan kana keessaa 6 boba'aa kan fe'an ta'uunis ibsa baaseen hubachiise. Addi bilisummaa uummata Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'u gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhu kan gaafate ibsi mootummaa Itoophiyaa kun nagaan argamee ololli sobaa akka dhaabbatu akkasumas konkolaataan fe'umsaa lakkoofsaan 1,025 kanneen duraan gargaarsa fe'anii Tigraay seenan hatattamaan akka deebifaman gaafatee jira jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hospitaala riferaalaa guddaa kan ta'e Ayider dhukkubsattoota wal'aanaman waan nyaachisu dhabuu isaan 247 darbe mana isaanitti deebisuusaa aangawoonni dubbatanii jiru. Murtii hospitaalli kun dabarse mootummaan baatii bitootessa darbe gargaarsi nyaataa akka seenu gochuuf lola dhaabiinsa kan labse ta'uyyuu ergasii as nyaati Tigraay seene xiqqoo ta'uu agarsiisa jedhameera. Aangawaan hospitaala Ayider kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti dhukkubsattoonni nyaata ofii bitachuu danda'an 360 hospitaalicha keessa jiru. Dhukkubsattoonni haaraa kanneen nyaataaf maallaqa hin qabne garuu mana ofiitti deebifamanii jiran. Kanneen manatti deebifaman kana keessaa daa'imman dhukkuba menenjaayitisiif dhukkuba sombaan qabaman akkasumas ijoollee dhiiraa umriin 14 kan vaayirasii HIV jiru ta'uu neersonni dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif ka gaafataman ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee fi hoogganaan koomishina bulchiinsa ittisa balaa Mitikuu Kaasaa deebii laanne. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walwaraansa uumameen bulchiisa naannoo Amaaraaf kan Afaar keessatti ijoolleen 6,000 caalaan warra malee hafuu dhaabbati iyyata uummataa dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbati kun gabaasa isaa ka duraa dhiyeesseen walwaraansa kanaan waan dhala namaarra ga'ee fi badii qabeenyaarra ga'e kan bulchiisa naannoo lameenii keessaa gabaase. Itti gaafatamaan dhaabbata kanaa akka ta'an Dr. Indaale Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni 1,200 adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiinsa naannoo lameenii keessatti gudeedee jira. Gabaasa kana keessa kan Tigraay dhaqqabuu waan dadhabameef ittiin dabalamne jechuu isaanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay irraa imala nagaa eegsisuu kan tokkummaa mootummootaaf Sudaan keessatti bobba'anii ka turan namoonni 500 caalaan biyya ofiitti deebi'uu didanii jiran. Kanaafis sababaan kennan sodaa nageenyaa qabanii fi gosa laalchisee addaan qoodamiinsa jiruun ta'uu ibsuudhaan dahannaa siyaasaa Sudaan keessatti gaafachuun isaanii ibsameera. Hanga waggaa darbeetti miseensota nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen naannoo Abee isa Sudaaniif Sudaan kibbaa gidduutti bobba'an 4,000 ta'an keessaa harkaan humnootii Itoophiyaa turan. Itoophiyaaf Sudaan gidduutti falmiin qabeenya lafaa kan naannoo daangaa fi hidha laga Abbayyaa laalchisee hariiroon jiru gada deemaa waan dhufeef jecha humnootiin Itoophiyaa Sudaan keessa turan kun humnootii biyyoota adda addaan bakka buufaman. Waraanni Itoophiyaa hedduun gara biyya isaanii ka deebi'an yoo ta'u hangi tokko garuu dahannaa siyaasaa gaafachuu isaanii dubbii himaan humnootii nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Kanneen deebi'uu hin feene kun addunyaan eegumsa akka godhuuf ka gaafatan waan ta'eef jecha iddoo eegumsa qabutti tokkummaan mootummootaa kaa'ee akka jiru dubbii himaan kun ibsaniiru. Dahannaa siyaasaa kennuuf itti gaafatamni kan irra jiru aangawoota Sudaan ta'uufi isaanis dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR biraa gargaarsa argatanii namoota kana simatanii jiru.
Daarfur dhiyaa magaalaa Kireenikii keessatti jimaata darbe hokkarri ka'e uummata kuma kurna hedduu godaansisee jira. Magaalaaleen Daarfur dhiyaa keessaa iji keenya ituu arguu gubatanii hawaasichi achi tures miidhaan irra ga'ee jedhamee jira. Hokkara lubbuu namaa galaafatu akkasii dhaabbachuu qaba ka jedhan kaawunsilii baqattootaa kan Noorweey damee Sudaan keessaaf daayirektara ka ta'an Wiil Kaartar turan. Walwaraansa magaalaa Kireenikii keessatti gaggeeffameen maatii hedduun gaaga'aman duraanis hokkara ka'een kanneen godaanan turan. Hedduun isaanii manni isaanii gaafa gubamu baatii 5 dura kan ijaan argan ta'uufi yeroo ammaa immoo mooraa keessatti galanii jiraatu. Hokkarri kun magaalattii kana bira darbee magaalaa guddoo Daarfur dhiyaa dhaqqabaa yaaddoo jedhu ka qabu dhaabbati Noorweey kun magaalattiin yeroo ammaa baqattoota 100,000 keessumsiisaa jirti jedheera. Hedduun isaanii dunkaana keessa jiraatu. Guyyoota dhiyeenya kana keessa muddamsi hammaataa yeroo jiru kanatti sagaleen qawwee dhaga'amuu jalqabuun immoo maatiin dheessanii jiran kun dararrifatanii nagaa barbaachaaf ammas iddoo biraatti akka dheessan taasisaa jira. Kun sagalee afaan Oromooti. Ministeerri Haajaa Alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkaniif ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosten walwaraansi gaggeeffamaa kan jiru ta'us magaalaa galma mootummaa Yuukireen Kiyaavin daawwatanii jiru. Dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteets torban kana gara Yuukireenitti kan deebi'an ta'uu fi duula haleellaa Raashaa faccisuuf ka gargaaru Ameerikaan gargaarsa meeshaa waraanaa dabalataan aangoonni gameeyyiin Ameerikaa kun lameen wiixata har'aa Yuukireeniif deeggarsi taasifamu akka itti fufu biyyoonni kanneen biroonis deeggarsa gochuuf akka hiriiran ibsan. Bilinkan Oostin waliin Kiyaavin ega daawwatanii booda Poolaanditti deebi'uun tuuta oduuf akka ibsanitti Raashaan kutaalee Yuukireen akkaan miidhuuf yeroo yaalaa jirtu kanatti lammiiwwan Yuukireen jabaatanii dhaabataa jiru. Kanas kan godhan gargaarsa guutummaa addunyaarraa jedhamuu danda'uun qindeessineenii jedhan. Bilinkan akka dubbatanitti isaaniif Oostin pireezidaantii Yuukireen Zelenskiif aangoota biroo waliin sa'aatii 3 wal arguu isaanii fi lameenuu deeggarsa Ameerikaan qabdu ibsu akkasumas walitti bu'iinsi itti fufaa jiru kanaan Yuukireen maal akka barbaaddu pireezidaan Zelenskii irraa dhagahanii jiran. Waajirri Zelenskii har'a ibsa baaseen marii gaggeessame toora ofirraa ittisaaf wabii nageenyaa argamsiisu akkasumas gargaarsa maallaqaa Yuukireeniif kennuu ka jedhu ture jedheera. Gama Yuukireeniin Raashaan uggura dabalataa kaa'uusa jedhu irratti kan fuulleffatan turan. Tarkaanfiin ittaan maal akka ta'u beekna. Deeggarsa michoota keenyaa abdannaa jedhaniiru Zelenskiin. Filannoo pireezidaantummaa Faransaay keessatti gaggeeffameen Emmanuel Macron mormituu isaanii Marine Le Pen injifachuun irra deebi'anii filatamanii jiru. Macron sagalee 100 keessaa harka 58.5 kan argatan yoo ta'u Le Pen immoo harka 41.5 argatan. Kunis filannoo walfakkaataa bara 2017 gaggeeffame sana waliin ennaa ilaalamu ba'iin filmaatichaa amma argame walitti dhiyoodha. Waggaa 20 keessatti pireezidaantiin Faransaay marsaa lammataaf aangoo ennaa qabatu Macron ka duraa ta'uun ibsameera. Isa dura bara 2002tti pireezidaantichi duraanii Jacques Chirac abbaa Le Pen injifachuudhaan aangoo qabatan. Pireezidaan Macron tokkummaa biyyattii eegsisuuf dhaadataniiru. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence waa'ee lammiiwwan keenyaa sagalee hin kennin hafan hundumaas yaadaan jira. Callisni isaanii filachuu fi diduu isaanii agarsiisa waan ta'eef jecha deebii itti kennuu qabna. Dhumarratti warra Le Penii fi sagalee kennan kanneen galgala kana mufannaa akka qaban beekamaa ta'es kanneen ilaaluu ta'a. Macron ennaa kana jedhan uummanni kan wace ta'us Macron namatti wacinaa jalqabaa kaasee akka wacne sin gaafadheera. Sababiin isaas ammaan kaadhimamaa dorgomu otoo hin taane pireezidaantii nama hundaati jedhaniiru. Filannoo pireezidaantummaa marsaa 3 keessatti dorgomanii kan hin milkoofne Le Pen inni kaleessaa kun kan sagalee guddaatti argatan ture. Isaanis akka jedhan yeroo kamiin iyyuu caalaa murannee jirra. Uummata Faransaayif dhaabbachuuf fedhiin qabnu caalaatti jabaatee jira. Har'a hinaaffaa yookaan xiiqiinna keessa hin jiru. Injifatamuu kanarraa abdii horadheen jira jedhan. Macroniif Le Pen imaammata biyya keessaaf kan alaa kan ilaaleen garaagarummaa guddaa ka qaban ta'uu falmii roobii darbe gaggeessanirraa hubatamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Gabaa ayyaana Faasikaa keessattis magaala Wallisootti foon kiiloo tokko birrii 320 amma 400tti akka ta'u murteessee ture. Tsahaay Daamxoo jiraattotaa fi daldaltoota akkasumas hanga'oota mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti. Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Wallisooti. Godina Kibba Lixa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Wallisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40tti akka gurguramu tilmaamni bahuu fi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Wallisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru. Naannoo keenya jiru maal fakkaata waan jedhuun dalli gaggeeffamee jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 340. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u qoree taaksii foorsitiin mari'annee qabu'aa qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha. Obbo Asfaawutti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka ba'es eeraniiru. Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horiin naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi naannoo Silkaan Barraa dhufu ammayyaa dhufu gara Wallisootti Gudar irraa dhufu keenya fi sanbata darbee horiin magaalaa Wallisootti fakkeenya fi kormi mana 30 keessa inni guddaan sangaan immoo 40 haga 50 jira. Haga 52 olitti hin jiru. Sanarraa ka'amee tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne. Jiraataa magaalaa Wallisoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan waan taajjaban ibsanii jiru. Samoonuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birrii 35tti ka'ee akka gurguramu annaawunsi godhanii turani inni akkasitti itti deemee jira amma tokko hanqina zayitiin jira turan akka mootummaatti turan ija guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u liitira 2 qixxee rabsaniiru. Sababa ayyaana waliin wal qabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Amboottis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650tti gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicharraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchisuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Akka waan tokkootti gaariidha fi gaarii mitis kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguruun to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoon naa jennu daldalaan tokko amma min bitee amma miti gurguruu qaba. Piroofiit marjiniin isaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aa raawwatu kennu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf furmaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra hin jiraatu. Meeqaan bisa duubarraa kan jedhu sunis ilaalamuutu irra jiraata. Tibbana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchisuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaagaraatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turani. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa adde Hawwaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababa miti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru. Karaa naannoo gammoojjiirraa fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadaman malee gabaa biyya keessaaf yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu hanga isaan saaxilamuudhaa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keesii tokko ta'uu danda'u. Sana alatti garuu margi isaan nyaatan malloo isaan nyaatan nyaata isaan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jira biyya alaattis illee hangalloos keessa jira waan ta'eef galtee achirra isaan fayyadaman maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa keessa kan ta'udha malee hongeen sun qofti sababa jechuun dandeenya. Adde Hawwaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jedhan. Ani oomishaalee industirii waan wal qabatu daakuun sukkaara zayitni keessaayyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhu isaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kennan alatti daakuu qamadii kuntaala 50,300 sukkaara 1,134,431 kuntaal zayitni litiri 555 magaalota guddinaalee keenya Oromiyaa hundumaa ayyaanota lammaan kanaaf karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 272 ol qullubbii adiin akkas toonii 26 ol timaatimni loon horiin kaaroti waan kuduraa muduraa wal qabatu oomishaaleen industiris wal qabatu gatii kaleessa dhiyeenya bitaa turaniin alatti
keessaayyuu gabaa ayyaanaa kana tasgabbeessuudhaaf torban lamman gara kanatti fufuu ta'ee gatii madaalawaa kan argatanii fi dhiyeessiin isaanii ifaaf beeksisaan gabaa sanbata irratti ba'e uummanni kun akka tajaajilamuuf gooneeti kan jirru. Qaala'insa jireenyaa akkasumas daballi gatii hin barbaachisne kan mootummaan jedhu hir'isuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti ogeessa dhimma dinagdee fi hooggansa mootummaa federaalaa irraa deebii gaafachuudhaan yeroo itti aanutti gabaasa itti aanuun qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Qophiin itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Dilbata kaleessaa atileetonni Itoophiyaa bakkeewwan dorgomanitti moo'ichaan milkaa'aniiru. Yeroo ammaa akka urjiitti kan mul'ataa adeemaa jirtu atileetiin Itoophiyaa Yaalem Zarfii Yohaalaw maaraatoonii Hamburg irratti riikoordii haaraa galmeessuudhaan himooteetti. Qophiin keenya waa'ee ishee waan jedhu qaba. Keeniyaa keessatti ajjeechaan atileetota durbaa irratti raawwachaa jiru ijoo dubbii yaaddessaa ta'ee jira. Dhimma kana irrattis kan xiyyeeffate ispoortiin keenya kanattaan isinii dhiyaataati hordofa. Biyya Jarman magaalaa Hamburg keessatti fiigicha maaraatoonii dilbata kaleessaa taasifameen atileetiin Itoophiyaa Yaalem Zarfii Yohaalaw riikoordii bakka sanaa waggaa dheeraadhaaf hin fooyya'in ture cabsuudhaan mooteetti. Shamarree waggaa 22 kan taate atileet Yaalem Zarf sa'aatiin isheen ittiin xumurte sa'aatii 2 fi daqiiqaa 17 fi sekoondii 23 riikoordii dubartootaa kan Itoophiyaa daqiiqaa 9 kan fooyyesse yommuu ta'u maaraatoonii Hamburgitti immoo erga bara 2002 atileetiin Ingilaand Paawulaa Raadkiliif sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 51 galmeessitee asi. Isa jalqabaa ta'uu isaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa beeksiseera. Bara keessa jirru kana ji'a guraandhalaa keessa biyya Ispeen magaalaa Kaastiloo keessatti fiigicha meetirii 10,000 daqiiqaa 29 fi sekoondii 14 xumuruudhaan riikoordii addunyaa cabsuudhaan moote jirti. Kanaanis hin beekamti. Bara darbee 2021 ji'a hagayyaa keessa biyya Ayirlaandi kaabaa magaalaa Laarnee keessatti walakkaa maaraatoonii fiigdee sa'aatii 1 fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 44 xumurtee tokkoffaa baate. Sa'aatiin isheen ittiin xumurte sun riikoordii addunyaa ture. Haa ta'u malee dheerinni karaa fiigichaa irra deebi'ee yommuu safaramu meetirii 54 hanqatee argame. Kanaafuu sa'aatiin ishee sun ittuu hin galmaa'in hafe. Ji'a 2 booddee biyya Ispeen Vaalenshiyaa keessatti walakkaa maaraatoonii fiigdee sa'aatii 1 fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 51 xumurte. Ittuu lammiin biyya ishee wajjiniin fiigdee Lattesambat Gidee sa'aatii 1 fi daqiiqaa 2 fi sekoondii 52 xumurtee tokkoffaa ba'uu baatte sa'aatiin Yaalem Zarfii addunyaarraa tokkoffaa ishee taasisaa ture. Amajjii darbee riikoordii fiigichaa 10,000 cabsuudhaaf karoorfattee gara Vaalenshiyaatti qajeelte. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa waan ishee irratti argamee fi ittuun dorgomin hafte. Isa booddee dhagaa aariidhaan itti seentee Kaastiloo irratti riikoordii haaraa 10,000 kan galmeessuu dandeesse. Akka waliigalaatti maaraatoonii guutuu walakkaa maaraatoonii meetirii 10,000 fiiguu fi moo'uudhaan atileetii abdi qabeettiidha Yaalem Zarfii Yohaalaw. Oduu fiigichaa biraatiin biyya Niizerlaandi magaalaa Inshidee keessatti fiigicha maaraatoonii marsaa 52ffaa kaleessa taasifameen dubartootaan Alam Tsahaay Asaffaa 2ffaa, Abarraash Faayisaa 4ffaa bahaniiru. Dhiiraan Taadduu Abaatee 3ffaa ba'eera. Fiigicha maaraatoonii kan biraa dilbata kaleessaa magaalaa Maadiriid keessatti taasifameen dubartootaan lammiin Itoophiyaa Siraanesh Shirgaa 1ffaa, Masarat Ababaayyoo 2ffaa,
Kaasuu Bita'u sadaffaa bahuudhaan yommuu mo'anu, dhiiraan immoo Abdallaa Godaanaa Gammadaa tokkoffaa, Zawuduu Haayiluu Baqqalee sadaffaa ba'aniiru. Keeniyaa keessatti atileetota dubartoota ta'an irratti ajjechaan raawwatamaa jiru akka yaaddessaa ta'ee fi xiyyeeffannaan atileetota dubartoota ta'aniif akka kennamu rogeeyyonnii fi gareewwan mirga dubartootaatiif falmanii gaaffii dhiyeessaa jiru. Gaaffii kanaaf kan sababa ta'e immoo bakka atileetonni Keeniyaa fiigicha dheeraa itti leenjifaman magaalaa Itiin keessatti dhiyeenya kana atileetonni shamarran lama dhiirotaan ajjeefamanii argamuu isaaniiti. Onkoloolessa darbe keessa atileetii beekamtuun Agnes Tirop harka namaatiin ajjeefamtee argamte. Tibbanam kana immoo atileetiin biraa Damaaris Mutuwaa magaaluma sana keessatti ajjeefamte. Ji'a Gayyaa bara 2021 dhaabbanni walqixxummaan ammuma Equality Now jedhamuu fi addunyaa irratti mirga dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaatiif falmu akka ibsatti dubartoonni Keeniyaa keessa jiran 40% ol jireenya isaanii guutuu keessatti hokkora saala irratti hundaa'ee fi saaxilamoo ta'anii jiru. Atileetota ajjeefaman kana keessaa Agnes Tirop fi Damaaris Mutuwaa atileetota jajjaboo Keeniyaa keessatti dhalatan keessaa isaan tokko. Damaaris Mutuwaa ittuu biyya Bahareenii fi fiiguu hin jalqabin bara 2010tti Olompikii dargaggootaa Singaapoor keessatti taasifameen meetirii 10,000 meedaaliyaa birrii argachuudhaan atileetii mooteedha. Agnes Tirop Olompikii Tookiyoo bara darbee irratti meetirii 5,000 naasii argachuun ishee ni yaadatama. Akka gabaasni poolisii Keeniyaa jedhutti Mutuwaan kan ajjeefamte harka namaatiin ukkaamamuudhaan. Keeniyaa keessatti daayirikteera garee farra hokkora dubartootaa kan ta'an Wari'imuu Munyinyi akka jedhanitti atileetonni kun bakka adda addaatti fiiguudhaan mo'anii waan maallaqa argatanii fi horii isaaniitiif jechuudhaaf ajjeefamu. Du'a shamarree waggaa 26 Tirooppiin wal qabatee kan shakkame nama abbaa warraa ishee ta'uudhaan beekamudha. Erga albeedhaan waraanee ajjeesee booda ittuu biyyaa bahuudhaaf baqachaa jiru magaalaa Mombaasaa keessatti qabame. Ijoollummaa isheetti Keeniyaadhaaf kan fiigaa turte shamarreen waggaa 28 Damaaris Mutuwaa yeroo ammaa biyya Bahareen bakka buutee kan fiigdu yommuu ta'u, hiriyaan ishee dhalootaan lammii Itiyoophiyaa ta'e magaalaa isheen itti ajjeefamte keessatti wajjiniin nama fiigichaa shaakalaa turedha. Lammiin Itiyoophiyaa maqaan isaa hin dhahamne kunii fi ajjechaa kana akka raawwatetti kan shakkame Keeniyaa keessaa ba'uun isaa akka hin oolle poolisiin Keeniyaa ibsuun isaa gabaasameera. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa du'a atileetii Mutuwaa ilaalchisee gadda itti dhaga'ame ibsuun isaa gabaasameera. Kalama sadii afurii karaa dheeraa miila muuri. Kalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muuri. Kalama sadii afurii mirga goorii biitaa goori. Daamaa'iif ho'isaa sossoomaa sheffisaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii Ameerikaa fi uummata isheetti ceenu. Kutaa Nivaadaa dabalatee kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi adda addaa yeroo ammaa xaafii oomishuu jalqabanii jiru. Xaafiin nyaata madaalawaadhaa fi kan fayyaadhaa fi barbaachisaa ta'uu isaa beekamaa waan dhufeedhaa fi kan oomishaa jiran. Waahilli keenya sagantaa Tigireenyaa Tawaldee Tasfaa Gaabir dhiyeenya kana gara kutaa Nivaadaatti imaluudhaan
qophii qotee bultoota warra achii xaafii oomishaa jiran haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee qopheessee jira. Tuujubee horaatu isin dhiyeessa. Gaanfa Afrikaa keessatti beekamaa kan ta'e sanyiin midhaanii xaafii Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoota hedduu biratti jaallatamaa dhufeera. Yuunaayitid Isteetsi gama dhiyaaf giddugaleessa dhiyaa bakka qonnaan bultoonni fedhii sanyii xaafii kan pirootiinii sanyii midhaanii keessa jiru kan gulatiin jedhu of keessaa hin qabaanne dabalaa deemuusaa hubatan. Qonnaan bultoota kana keessaa tokko Tasfaa Diraari. Maatiin isaanii kanneen Eertiraa keessa jiran xaafii akka biqilchan gargaaran. Bara 1981 keessa ennaa barnootaaf gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan nyaata biyyarraa dhufan keessatti beekamaa ta'e biddeen nyaachuun dharra'ee jedhan. Waggoota 40 duran xaafii biqilchuu jalqabe. Xaafii paawundii 20 yookaan kiiloogiraamii 10 ta'uun biyya koo Eertiraarraa fideen kellaa bakkan baradhuu Yuunivarsiitii Minisootaa keessa facaase. Sana booda akka qorannaa irratti geggeessamuuf kolleejjiiwwan adda addaafan kenne. Yeroo ammaa kutaa Nevaadaa gama kaabaa keessaa qonnaa xaafii kan qaban Tasfaan marsariitii irratti gabaa Salaam Foods jedhamu kan qaban yoo ta'u sanyii midhaanii ayiraniidhaan badhaadhaa ta'e kana gurguru. Akkaataa biddeen itti tolchaniif seenaa xaafii kan bara dheeraa maal akka ta'e illee ni barsiisu. Tasfaan kutaa Nevaadaa Minisootaaf kutaalee 6 kan biroo keessatti lafa hektaara 2,400 irra xaafii qotu. Yeroo ammaa garuu kan dabalaa dhufe fedhii xaafii nyaachuu guutuuf jecha qonnaan bultoonni hedduun sanyii xaafii biqilchuuf socho'aa jiran. Yuunivarsiitiin Nevaadaa Reenoo akka jedhetti fedhiin lafa oomisha xaafiif barbaadamu waggoota dhiyoo as heddummaataa adeeme. Yeroo ammaa xaafiin kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 25 keessatti kan oomishamu ta'ullee beeksisee jira. Lafa obbo Tasfaan xaafii bira qotan bira taree Joon Geetoof ilmi isaanii Maayils sanyii midhaanii waggoota dheeraa lakkoofsise kana biqilchaa jiraachuu isaanii dubbatu. Konkolaataa gurguddaadhaan Kaalifoorniyaa keessa kanneen jiran maamiltoota isaanii jimlaan irraa bitanitti akkasumas kanneen naannoo jiraniif kiiloodhaan kan gurguran ta'uu dubbatan. Nevaadaan, Ayidahoon, Arizoonaa fi Kaalifoorniyaan bakkawwan xaafii biqilchan keessaati. Akaakuu qilleensa uumamaa kan Itiyoophiyaa fakkaatu bakka ol ka'aa fi ho'aa bakka xaafiin jaallatu waan qabaniif jedhee yaada. Qorattoonni Yuunivarsiitii Nevaadaa Reenoo sanyii midhaanii ho'a dandammatu kana oomishuu irratti hojjetaa jira. Kutaa sagantaa digirii lammataa kan baayookeemistirii kan hoogganan Profeesar Joon Kushman akka jedhanitti keessumaa qonnaan bultoota naannoo gogiinsi keessa jiru kan Ameerikaaf xaafiin baay'ee gaariidha. Sanyii midhaanii bishaan qusatan hedduun akka barbaachisu hubannee jirraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhiyaa jijjiiramni qilleensaa waan miidhaa jiruuf midhaan isa kana dura oomishamurraa kabiroo irratti investii gochuun barbaachisaa ta'uusaa hubataa jirraa jedhaniiru. Qonnaan bulaan kana dura qamadiif garbuu qotaa turan amma xaafii biqilchuu jalqabuu isaanii dubbatu. Erga oomishamee calleeffamee booda beeladaaleef nyaata ta'uuf akka oolu qonnaan bultoonni dubbatu. Xaafiin nyaata qofaaf otoo hin taane nyaata akkaan madaalamaa ta'uunsaallee beekamee jira. Buddeen ta'utti dabalee waan akka buskutii, marqaa, piisaa hojjechuuf illee ni fayyada. Obbo Tasfaan akka jedhanitti yeroo ammaa mana nyaataa piisaa guddicha Piisaa Haat jedhuuf xaafii dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.